maaliif ofitti amanamummaan dirqama jarjaranii waan tokko gochuun dura itti ilaalanii wanta godhan san akkamitti akka godhan murteessuun dirqamaan ta'eef anillee haalota darbe san keessa kanaaf anin beektaa shillaa jedhee jarjaruun barbaanne waan jiru hundumaa murteessee of amansiisee waan dhufus yaanii maatii koos akka maatii kootitti nan jaaladha nan kabajaa haadha koollee maatii koo hundumaa nan jaaladha nan kabajaa amantii koo irratti isaan nan dirqamsiisanii yaanii wanti narra ga'u hin jiru karaa maatii kootii jedheen yaadaa waan dhufus immoo karaa rabbiit irratti fudhachuudhaaf qophiidha. Okay, kana yoo jettu keessa keetiin bakka dhugaadhaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre waaqa tokkicha malee akka hin jirre ilmi abbaa fura qulqulluun jedhamu tokko akka karaa sirrii hin taane murteessitee dhufaa jirta jechuudha. Maaliif kanarratti waan baay'ee dubbachaa turre beektaa keessattuu nan yaadadha yeroo duraa tokko bara 2000 fi akka Itoophiyaatti bara 2012 keessa Yohaannis tokko irratti baay'ee wal falmaa turre anogaasa yeroo sanii viidiyoodhaan fayyadamu wanta suuraa kiyyaan fayyadamu viidiyoo illee poostiin godhu baay'ee wal falmaa turre garuu inni suni waan baay'ee hubadheen jira beekta bishaanuma naannessuudha gara naaf futee gara sitti naquudha gara siif futee gara natti naquudha wanti furmaanni tokko hin jiru adda baafadheen dubbiseen qabxiilee isaa hunda hubadheen jira waan ta'eef. Okay. Yeroo nuun falmaa turte sana keessatti dhugaa isaa hubatteetta moo akkasumatti dhugaadhuma sitti fakkaatee falmaa turte keessuma keetiin? Yeroo san beekta akka irra guddaatti akka dhageechetti fudhatta beekta namni akkuma dhageetti waan san saksak godhata waan ta'eef sanirra dhaabbannee falmaa turre garuu wantichi immoo qabxii isaa gisee jala teessee ilaaltu waan sii galu baay'eetu jira. Isa sana irratti jechuudha amma keessattuu wangeela Yohaannis tokko irra kan jiru san baay'ee sirriitti falmii guddaan gaggeessaa ture jechuudha. Akkasittiin footoo kiyya profaayilii kiyya fayyadamuu baadhullee baay'een sana irratti dubbachaan ture garuu agamiis itti ilaalee yoo jedhu wantichi qabxiilee biraatu of keessaa qaba. Sana irratti kanas ta'ee karaa rabbii tokkichuma rabbiinis tokkichuma kan jedhu ofitti murteesse jechuudha. Quraanallee baay'een dubbisaa ture. Shamoonni darbe keessa. Hedduu namatti tola. Namni yoo nama dirqisiisee fidee yoo nama goomsee fidee osoo nufi nubatii yoo dhufe xiqqoo namatti ulfaata. Erga ofii keetti dubbistee ofii keetti islaamaa barbaade egaa nama barbaadee dhufe nuti immoo hin deebisnu dhugaa dubbachuudhaaf qaata keessaan na dubbiste siif hin deebifne malee erga wal agarreeti uumama torbee fixe natti fakkaata. Anis sanuma itti yaaddu sagantaa itti dhufutti siin jedheetanii wannaa jedhe egaa ofii keetti murteessitee islaamaa nan qabadha nan fudhadha jetteeti nuti islaamummaa kana waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf jaallatee siifis jaallanne kanaafuu gara islaamaatti seensuudhaaf yookiin gara islaamaatti akka seentuuf nutis qophaa'aadha yoo qophii taate inshaallah waliin jalqabna jechuudha. Dalatal qophaa'aadha ana birallee rakkoon jiru qophaa'eera. Ayyee akka akkasna waliin goota. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu dhugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaa nan baya Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa baheera. Yesuusis ergamaa rabbii fi gabricha rabbii malee waaqa akka hin taanee fi ta'ullee akka hin dandeenye keessa kiyyaan hubadhee arraba kiyyaan ragaa baheera. Allahu akbar.
الله أكبر بليس كينيا فقادو يو كاميلتو الحمد لله رب العالمين بقى ربين إسلام ما أمنتا إرتد ألتت سيديبسي أمنتا إرتد ألتت غاف سيديبس وغمتشون كينيا غمتشو نمان كامنه غمتشو نتغمن نمو جنة نونغلول أديمنو جنة ربي وبالورا ربو جالته هند كينيا كيني وار ربي نو جالته نو كيني سيغالي نمني غاف واسي كيني وار ربي سي كيني رتي ولين أبامو سيغالي كينا ربنا ما كيني رتي ولين أبدو وار ربي كينا كتتنو كيني مالو جنين قلو جنة والرقمن مالي otoo waan keenya ta'eeti silaasiyyuu gara islaamaa kanatti sinfinnu ture utuu islaamaan kan farhaani ta'e otoo kan nama dhuunfaa ta'eeti achisuu sinfinnu maaliif qophaa keenya jannata sana nyaachuu barbaanna jannata nuumi ka galchu islaamaa nuumiti ka galchu ka kennu islaamaa ka kennu rabbi kan jannata galchu illee rabbi nuti immoo jannata rabbi galchu sana irratti hundayyuu hin ga'a jedhe maaliif waliin hin gallu jechuun maaf gaafata dhuftu waliin gammanna malee wanni biraa tokko hin jiru alhamdulillah baga rabbiin islaamummaa siif latee islaamummaatti rabbi siif deesin jechuudha barbaada dhaamsa siidhaamee namoota biraatti si dabarsu maalinne adaraa wanni siin jedhu islaamummaatti dhufanii taa'uun hin jirtu hojii baay'een nama eeggata hojii baay'ee gaafan jedhu beekumsatti nama eeggata amantiin beekumsatti baradhu jedhee nama ajaju tokko hin jiru addunyaa kanarratti macaafa barbaadde fattashuu dandeessa kana kan nuu dhaame rabbi subhaanahu wa ta'aalaati tokkoffaan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gaafa nabiyyummaa jalqaba itti dhufu dubbisiidhaan kan inni jalqabe hagam tokko islaamummaan beekumsatti akka dhimmu laale ati nabiyyiidha bakka nabiyyi jedheen biraan deemne dubbisii jedheen san booddee beeki yaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedheen fa'alam jedheen dhufe beeki beekumsi dursa waan ta'eef beekumsi dursu immoo maal jennaan dhugaan akka gabbaramu rabbi malee hin jiru jedheen beekumsi ni jalqabaa kana saniifu beekumsatti ajaja islaamummaan beekumsatti kan inni nama kakaasu adaraa kee baradhu garee keessattis haa ta'u nama dhuunfaadhaan isa argatte baradhu barattee immoo hojii biraas si eeggata waan ta'eef otoo hin baratiin immoo hojiin hojjetamu si galee hojiituun argatiin hojiin hin hojjetamu baratanii erga hubatanii booddee gara hojiitti seenama waan ta'eef baradhu adaraa siin jechuu barbaada warra biraatti si dabarsa jazakallahu khairan ustaadota itti fufaa inshaallahti yaada keessan barakallahu fiikum shee saabirraa jalqabuu fi lafiitii taa'aa jiru waan ta'eef أيه ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي أنقذك من النار يا أبو ليسك يا قالي قالني كالربي إلي بالدار نجاسي باسيتي نمني تكو إسلامة توداف ربي فيس واين دبلو إسلامة تودابو رافيس موتما ربي رواتكو هين الرسو namni tokko shahaadaa qabatee islaamaa waa hin dabalu shahaadaa qabachuu dhabeedhaayis islaamarraa waan hir'isu laakiin gaafa namni tokko shahaadaa qabatu kan nuti gammannuuf akka islaamaatti namumti qaamni isaa akkuma keenya fooniif lafeedhaaf dhiigaaf maarree irraa ijaarame kuni gubaa ibidda jahannamarraa gizee najaa ba'u nu akka muslimaatti hin gammanna namni yoo naggaadee waa tarrafsiifatee maallaqa guddaa argate hin gammanna nu akka islaamaatti namni tokko yoo rabbiin waan tokko isaa kenne waan baroo tokko isaa kenne nuti hawaasni islaamaa nama tolee fi gammaduu nama immoo itti badee gadduudha kan rabbiin nurra kaa'e kanaaf gammanna alhamdulillah alhamdulillah gammachuu caalu nu'iif namni tokko boolloo ibiddaan guutame irraa gaafa inni najaa ba'ee kalimaa shahaadatee ni dubbatu gammachuun kana caalu nuuf hin jiru akka hawaasa islaamaatti nu'iif waa godhaa rabbiif waa godhaa islaamummaadhaaf waa godhaa futuun ta'in nama sanaaf jechuudha kanarraa naansuudhaan ergaa ani siidhaamu yaa obboleessa kiyya ati hamma obboleessa kiyya sila utuu shahaadaan qabatiin utuu obboleessa garaa haadha kootiillee taate obboleessa koo jechuun danda'u obboleessa sabaa ta'uu dandeessa obboleessi haqiiqaan immoo obboleessa laa ilaaha illallah jalatti wajjin ijaaramanidha فإن الأخوة الإيمانية تعل الأخوة في النسب
obbolummaan amantaa obbolummaa haadhaaf abbaa tokkorraa dhalachuu caalti. Kanaaf amma ati obboleessa kiyya wannan siidhaamu waan Ustaaz Farhaan siifis nuufis dhaaman sheer godhachaa wanni jabaan hanga siidhaamu awwalan ati hamma shahaadateeni gizee qabattu kana akka amantaa islaamaatti macasiyaa kanaan dur hojjette hundarraa bilisa taateetta. Akka gaafa haati kee qulqulluu si deessuutti akka gaafa garaa haadha keetii keessaa baatutti natsaa taateetta waan rabbii keetii wajjin walitti buutee jirtu hundarra waan haqa namaan ta'initti waan maallaqa namaan ta'initti waan agartee dafqa namaan nyaatinitti san kafaltaa ofii keerraa islaama taateedha sirraan bu'unni waan agartee rabbitti balleessite hunda rabbiin amma sirraa haqee qulqulluu si godhee jira. Ati amma saamunaa dhiqatteetta fa'innal islaama yajubbu maa qablahu. Kanaan dur ustaazota yoo arrabsitee jiraattes yoo islaama arrabsitee jiraattes yoo eenyuun walitti jiraatte rabbiin amma sirraa haqee qulqulluu si godhee jira. Fa'innal islaama yajubbu maa qabla. Gaafa Khaalid ibn al-Waliid asallamu dhufee rasuula fuuldura taa'ee sallallahu alaihi wasallam anoo namoota jajjabaa sahaabota hedduun ajjeese lola uhudii keessatti rabbina araaramaa jedhee gaafatee jennaan amaa calimta yaa Khaalid jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal ati hin dhageenye hin barree Khaalidoo jedhan namni gaafa shahaadaa qabatu waan inni kanaan dur rabbitti balleesse hunda rabbiin irraa haqee qulqulluu isa godhaan barree ati kana jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kanaafu ammuma sa'aatii kanarraa rabbiin akka inni sabaata sii kennu irratti gadi si dhaabu du'aa jabeessii kadhadhu. Ufumaa keetiif nus immoo akka rabbiin islaamummaatti gadi si dhaabu du'aa isii kadhanna. Yeroo ammaa keessatti maaltu faashinii ta'ee jira jennaan akka faashinii ta'ee namni lubbuu ofii taphataa jira jennaan shahaadaa qabatee ka'ee achi garagala. Nuyiif shahaadaa qabsiisuun boonesiidha. Boris yoo dhufe hin qabsiifna, iftaanis yoo dhufe hin qabsiifna, isa sawaaba isa gaafa duraa qabsiifneen alatti kan biraa arganna nuti. Nu hojii rabbiin biraa jannata ittiin bitannu hedduu arganna. Garuu namni gizee as garagalaa achi garagalaa deemu of miidhee hayaata ofii taphate. Kanaafuu jennaani hamma diiniin islaamaa barumsarratti ijaaramaa. Diiniin islaamaa diinii beeknaa laafaadha waan namatti jabaatu tokko hin qabu. Hadaraa akka barumsarratti gad dhaabbattu quraana qara'uu irratti akka gad dhaabbattu nuura kee dhokfadhuuti gizee hunda onlaayinii teessee gaafii namaa keessummeessuu deebisuu dhiisiiti asumaan markazatti galiiti ustaad abdiidhaa wajjin haasa'i yoo barbaaddes immoo gara kiyya kottu garuma siilaafitti dhaqiiti bakka nuura kee dhokfattee waa barattu daa'ii waa bartee achi as baatee da'awaa gootu. Bakka kana qayyaramtee jijjiiramtee ati nama biraa taatee jechuudha agartee nama arra jiru nama dheengadda jiru sana malee kan biraa agartee nama sirriitti diinii islaamaa beeku nama taqwaan sodaa rabbii irraa dubbifamu taatee achi as ba'uudha malee dingata asirra teessee gaafii namaa keessummeessuu waan amantaa namaa tuquu inni akkana inni sana jechuu kanarraa of eeggadhuuti rabbiin istiqaamaa siifa kennu jajjabaadhu rabbi si haa jaallatu inshaallah. Nullee du'aa isii goona rabbiin waa'een diinii islaamaa kee jiru hunda isaa rabbi siif laaffisu maatii kee atillee qorattee dhageessee dhuftee islaamummaa qabatte maatii kee guutummoo rabbiin giiftii godhee sii kennee jennaan ati kan shahaadaa qabsiiftu rabbi si haa taasisu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته